Amma garuu furmaata ofiif dhabeen jira. Ani maqaan koo Iftuu'ee yookiin immoo Emmeen jedhama. Kanin dhaladhee guddadhe godina Arsii aanaa Suddee keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 4tti achumatti baradhe. Maatiin kiyya harka qalleeyyii waan ta'aniif kutaa 4ffaa ergan ga'ee booda abbaa kiyyaan gara biyya hambaa deemuun barbaadaa jedheen yeroon isaan gaafadhu, lakki yaa mucaa koo barnoota kee baradhuu xumurii biyya hambaa deemuun kee nuuf miidhaa malee faayidaa hin qabu jedheen gorse. Haa ta'uutii garuu rakkoon maatii kiyyaa anaa kutaa 4ffaa baratu anatti mul'achuu waan jalqabeef lakki hin barbaadu jedheen abbaa kiyya erga amansiisee booda gara Sudaanitti imala koo raawwadhe. Akkuma humna ofiitti rabbiin galateeffatu mitiire anis Sudaan rabbi nagaheen isa ergan galateeffadhee booda hojii hojjedhee qarshii muraasan argadhuun maatii kiyya deeggaruun eegale. Deemes gara baatii 8 ergan fixee booda lakkoofsi bilbilaa garaagaraa dargaggoota garaagaraarraa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaniin naaf bilbilamuu halkaniif guyyaa na jeequ jalqabe. Dargaggoota hedduus nan jeeqinaa ani jaalala keessan hin barbaadu jedheen ofirraa deebisaan ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko hiriyoota koo waliin mana kireeffannee gallu keessatti du'aayii yookiin immoo kadhata waan qabnuuf namoota hedduutu gara mana keenyaatti imala. Namoota kana keessaas dargaggeessi naannoo kiyyatti dhalatee guddate anis argaa fi guddina isaa argeen guddadhe tokko hiriyaa ana waliin mana sana galtutti karameellaa ergee anaaf akka isheen kennitu taasise. Anis kan eenyu akka ta'e waan hin beekneef ergama gara biraallee of keessaa qabaachuu isaa waan hin hubanneef calluma jedheen boorsaa kiyya keessa kaa'e. Yeroon sagantaa du'aayii sanaa dhufee hunduu gara mana isaaniitti erga galanii booda galgala keessa dargaggeessi biyya koo ta'e suni naaf bilbilee ergaan inni erge na dhaqqabuu fi na dhaqqabuu dhiisuu isaa na gaafate. Anis ergaa maalii jedheen yeroon isaan gaafadhu hiriyaan kee karameellaa siif hin laannee jedhee na gaafate. Anis naaf laatteetti edaa situ ergee jedheen yeroon isaan gaafadhu eeyyeen natu ergee karameellicha xuuxiitii akka inni mi'aawu ilaalee anis jireenya keenya akkanuma mi'eessuun barbaadaa jedhee natti dubbate. Kana duratti anaaf inni haasoo jaalalaa kamiyyuu waliin waan hin qabneef har'a baay'ee haasofte jedheen bilbila koo irratti cufadhe. Sanaan booddees bilbilli nama biraa tokkos ammas naaf bilbilame. Anis eenyudha jedhee yeroon kaasu mucaama dubartii mana keenyatti nu waliin du'aayii gochaa turte ta'uu ishee erga natti himtee booda sababa isheen natti bilbilte immoo dargaggeessi maqaansaa RM jedhamu na fuudhuu akka inni barbaadu haa ta'uutii garuu inni nama gaarii akka hin taatee fi dubartoota hedduus qarshiidhaaf jedhee karaarraa akka inni kaachise anaanis akka nan dogongorsine waa'ee koo namoota hedduutti illee dubbachaa waan jiruuf mucaan kun akka nan dogongorsineef gorsa obbolummaa mucayyoon kun na gorsite. Anis tole jedheen gorsa obbolummaa ishee fudhadheen guyyaa sanarraatii kaasee bilbilanni naaf bilbilu jalaa kaasuun dide. Yeroo ani jalaa kaasuu didu abbeerraa mucaa kanaa naaf bilbilee namni kun wanta gaarii waan si barbaaduuf maaliif bilbila jalaan kaastuu isin ijoollee biyya tokkoo mitii jechuun na gaafate. Anis abbeerraa isaatti bilbilan barbaade kaasuu nan danda'a. Bilbilan barbaanne immoo kaasuun barbaadu dhimmi kaasuuf dhiisuu fedhii koo waan ta'eef isiniin maaltu sin galchee jedheen hin deebiseefi. Haa ta'uutii garuu torbee 2 booddee dargaggeessi maqaansaa RM jedhamu kuni fedhii fi yaada koo malee jaarsa gara maatii kiyyaatti ergate. Abbaan kiyyas bilbiluun yaa mucaa koo namni kana jedhamu naannoo keenya jaarsa ergateera akkamii itti heerumuuf fedhii qabda jedhanii yeroo na gaafatan abbaa kootiifan lakki yaa abbaa koo jaalalumaafiyyuu na gaafannaan tole jechuun dideeraa ani mucaan keessan mucaa kanatti heerumuun barbaadu jedheen abbaa kiyyaaf deebise. Abbaan kiyyas naaf deebisanii yoo fedhii kee ta'e malee ani abbaan kee eenyumattiyyuu sin laadhu iyyaadda'iin jedhee naaf deebisee nagaa walitti dhaammannee jaarsa dhufanis
abbaan koo ni deebisanii. Namoonni hedduunis abbaan kiyya jaarsa deebisuu isaa waan dhagahaniif namni kun nama gaarii akka hin taanee fi akka ani ittiin heerumne qarshii nama jaallatu waan ta'eef jireenya koo gara fuulduraatiif gaarii akka hin taane yaada garaagaraa bilbilaanis haa ta'u toora sooshaal miidiyaatiin naaf qoodu. Anis kanuma sodaadheen irra deddeebisee karaa garaagaraa yeroo na gaafatullee gara jabaadheen sin barbaadu jedheen isa didaa ture. Umuriin koos waggaa 16 waan ta'eef heerumuudhaaf yeroo sanatti wanti na ariifachiisu yaadni tokkollee na keessa sin turre. Haaluma kanaan jiruuf jireenya koo biyya Sudaan keessatti too gaggeeffachaa jiru hiriyoonni koo lama guyyaa tokko mana koo dhufanii mucaan abbeerraa keetii dhukkubsatee mana yaalaa jira kottu deemnee isa gaafannaa jechuun yeroo na gaafatan anis dhuguma waan dhukkubeetti fakkaatee biyya ormaa taa'anii namni biyya tokkoo waliif na'uu waanuma jiruutii garaa qulqulluudhaan nama dhukkubsate jedhame kana gaafachuuf gara hospitaala jedhanii waliin yeroon imalu haa ta'utii garuu mana dargaggeessa kanaa na fuudhuuf anis maatiin kiyya dinnee mana sana galchanii meerre namni dhukkubsate hospitaalli jettan jedheen yeroon hiriyoota koon gaafadhu jaalala keetiin nama dhukkubsate jira kanaan booddee ati mana kana keessaan baatu jechuudhaan hiriyoonni koo akkuma Yihuudaa na gurguratanii battalumas mana natti cufanii dargaggeessi kunis gara sireesaatti na gototee na geessee kabajaa fi ulfina konarraa fudhate. Haaluma kanaanis mana cufaa keessaa torbee tokko ergan taa'ee booda jaarsi irra deebi'amee gara maatii kootti ergame. Abbaan kiyyallee haala ani ittiin qabame waan dhaga'eef hin barbaadu mucaa kiyya siif laadhu jedhee mucaa kanattis jaarsolii dhufanittis si'a baay'ee deebise. Haa ta'utii garuu ani mana mucaa kanaa waan hin jiruuf kanaan booddeellee baheen jireenyi koo gaarii akka hin taane waan beekamuuf ji'oota muraasa booda akkuma ani fedhii malee heerume abbaan kiyyas fedhii malee tole jedhee ni kaanis lamaan keenyaaf ta'e. Abbaa manaa kiyya kana waliinis suutuma suutaa waliigallee manni takkaa dhaabbate diigamuuf baay'ee rakkisaatii yoo diigan maqaa hedduu waan qabuuf jedheen anis amalaan bitameen jaalalaan mana sana keessa jiraachuun eegale. Waggaa lamas abbaa manaa koo waliin erga jiraannee booda jireenyi keenyi harkaa gara afaanii qofa waan ta'eef abbaa manaa kiyyaan jireenya keenya suma argitudhaa gara biyya biraatti deemeen carraa keenya nan yaalaa jechuun isaan gaafadhe. Abbaa manaan kiyyas tole jedhee naaf eeyyamee baatii tokko keessatti gara biyya hambaa deemeen haala gaariin hojii gaarii dalagachuun eegale. Haa ta'utii garuu ergan deeme ammas namoonni garaagaraa naaf bilbilanii abbaan manaan keessiin qarshiif malee jaalalaaf sin barbaadu qarshii kee meezoo tokkoyyuu isattiin argeenii booddee insi kuyyumsaa rakkoo keessa si buusaa jechuun ammas inuma na gorsu. Anis ergan isarraatii fagaadhee yaada keessa galeen lubbuun koo bakka lamatti hiramte. Takka takkaa namoonni nattaasa'an kunniin anaaf isa gargar baasuu fi kan jedhu natti mul'ata. Al takka takka ammoo namoonni kun anaaf yaadaniitii amala isaa waan beekanii fi kan jedhu na keessa naannaa. Anis haa ta'utii garuu maaliif namoonni kun irra deddeebi'anii si'a hedduu waa'ee jaarsa kunuu ani immoo mirkaneeffadhu hin qabu jechuudhaan yaadan ittiin mirkaneeffadhu barbaade galee. Yeroo sanattis yaadni naaf dhufe maqaa dubartii karaa biraatiin suuraa bareedaarra godheen karaa toora feesbuukii isa sobeen isa janajjanu ture. Yaada naaf dhufe kanas yeroo gabaabaa keessatti baneen karaa toora feesbuukii akkaawuntii feekii ta'e tokko banadheen hiriyoota hedduu hin beekne erga nuufitti dabalee booda abbaa manaa kootiin akkanuma hiriyummaa gaafadhee innis na fudhatee waliin haasofsiisuun eegale. Guyyaa 2-3 haaluma gaariin nageenya erga waliin hodhisnee booda haadha manaa akka inni qabu isaan gaafadhe. Abbaan manaan kiyya kunis eenyummaa koo waan nan beekneef lakkii haadha manaan gahuu jedhee naaf deebise. Kanaan booddeenis yaada koof karaa argadheen suura kee naaf ergimee jedheen isaan gaafadhe. Innis suura isaa baay'ee kana duratti ana haadha manaa isaaf ergeeru hedduminaan naaf erge. Anis suuruma kee ergeenuu baay'ee si jaalladheeraa otoon qaamaan si argee akkamiin siif ta'aa jechuun yeroon isaan gaafadhu innis suuraa kiyya na gaafate. Anis gamnittiin suuraa bareedduu dubartii Oromoo biyya Arabaa kana keessaa hojjettee dalagdu guureen moobaayilii koo keessa argan naqee booda suuraan kiyya kanadhaa ati yoo abbaa manaa qabdaa jechuun na gaafate. Anis abbaa manaa akka hin qabnee fi dhiira akka kee hangeerunaa barbaada akkan ture ergan isa gaafadhee booda maarree anaaf si waliif taanaa maaliif hiriyaa waliin taanuu jechuun na gaafate. Baay'ees ergan isa taajjabee booda tole jedheefiin karaa sobaa
yaada sobaan anaaf inni jaalallee waliif taani. Yeroo kanarraatii kaases bilbila naaf bilbilu jalaa kaasuu dideen naannoo torbee lamaaf yeroo sagalee koo dhabu adeeraa keenyatti mee maaliif bilbila jalaan kaastuu jechuudhaan adeeraan sana gaafate. Deebii makoo duraatiin adeeraa koof deebiseen bilbila kiyya kaasuufis kaasuu dhiisuun mirga koodhaa, siitiin maaltu galchee kuni jireenya koodhaa sin dhibuu jedheen deebisee fi adeeraan kiyyas baay'ee natti dheekkamee jechoota garaagaraatiin baay'ee na arrabse. Dirqiidhaan illee akka ani itti heerumuutiif namoota na taasisan keessaa inni isuma tokko waan ta'eef arrabni isaas jechi isaas hanga kanatti nan gubu. Yoo dhibe anumatu akka inni aaruuf jecha gara biraa hanga fagootti hin deebisa. Hangafa ofii adeeraa ofii kabajuun waanuma jiru ta'ee garuu namni kamuu kan nama kabaju yoo nama gara biraa kabajedha. Akkuma mammaakaattuu waan ammaarratteen siif deebi'aa jedhama mitiire. Adeeraa kiyyaaf ani hangarraatti kanuma. Gubannaa keessa koo jiru icciitii garaa koo ana qofaatu beeka. Namattis haa ta'u abbaa manaa kootti deebiseen dubbanne. Booddee irratti garuu maaliif na jibbitee jedheeroo inni na gaafatu ayyaanuma keetu na jibbisiisee waan ati balleessite hin beekuu. Haa ta'uutii garuu onneen koo si jibbiteetti narraa fagaadhu jedheen deebisee fi abbaan manaan kiyyas ifa manaaf godhii eeyyeen dhugaadhaa ayyaanni kee yoo na jibbite anatu balleessaa qabaa gocha hamaa akkas akkasii sirratti raawwachaan jira. Ifa manaaf godhii ani qarshii keessiin barbaadu si'ima haadha manaa kootiin waliin jiraachuu hiyyummaa keenyaan jaalala keenya jalqabaa waliin dhandhamachuun barbaadaa jedhee gochaasaa ana akkaawuntii koo safeekii waliin dubbachaa ture icciitii isaa baasee natti hime. Waa'ee qarshii irratti illee akka ani isa jibbu sirriitti ni beeka. Loluun koos jaalala dhabee fi otoo hin taane ergan biyya jijjiirradhee waggaa 2 guutuu maatii koodhaaf waan tokkollee otoo hin ergiin gara isaatti qarshiin qabu hunda erguu kiyya. Ergan waggaa 2 guutee garuu meezoo tokkoyyuu kanaan booddee siif hin erguu atis karaa mataa kee hojjetadhu jiraadhu jedheen waan isaaf deebisee fi booddee irratti dubbii galee fi fakkaataa qarshii keeyyuun barbaadu jaalala keenya nuuf wayyaa jedhee kan naaf deebise innis kanumaa fi baay'ee boo'ee sagaleedhaan waraabee gadda qabu erga naaf ibsee booda dhugaa jiru hundumaa waan natti himeef dhiifama godheefiin jireenya jaalalaa keenya duraatti walitti deebine. Akkaawuntii feekii haaraan bane sanas nan balleesse. Haala gaariinis itti fufnee qarshii kiyya garuu akka duraa erguu dhabeen ofuma biratti kuusachuun jalqabe. Baatii tokko booddee akkanuma utuu miidiyaa hordofuu haalli niikaa keenya sirrii fi sirrii ta'uu baatu sheekiin gaafadhe. Sheekiin sunis karaa miidiyaa haalli niikaa keenya sirrii akka hin taanee fi irra deebisnee godhachuu akka qabnu sheekiin kun nu gorse. Anis battaluma abbaa manaa kiyyaatiin haalli niikaa keenyaa sirrii akka hin taane ni beektaayii jedheen yeroon isan gaafadhu eeyyeen nan beekaa jedheenaaf deebise. Maaliif hanga yoonaa callistiree jedheen yeroon gaafadhu erga darbee booda maatiin illee tolinaan hin jedhani jedheen hanga yoonaa sitti illee otoo nimiin calliseeraa jedheenaaf deebise. Kanaan booddeenis akka nuuf sirreessuuf abbaa manaa koo gaafadhus haa ta'utii garuu ati maatii keetti miin nuufaa sirreessanii jedheenaaf deebise. Anis wanta kana sirreessuun dubartii irraa akka hin eegamnee fi abbaa manaan wanta kana akka xumuru yeroon deebiseetti immoo har'a bor jedhee baay'ee na rakkisaa jira. Akka amantaatti dogongora guddaa waliin raawwanneerra. Kana gidduutti ammas abbaan manaan koo gara biyya Dubaay deemuun barbaadaa jechuun na gaafate. Haa ta'utii garuu ani kanaan booddee daa'ima godhadheen maatii koo waliin wanta hin qabuun gammadee jiraachuu waan hin barbaaduuf hin ta'uu ani deebi'uudhaaf baatii muraasatu naafee waanuma qabnuun waliin jiraannaa jedheen yeroon isan gaafadhu ilmi argachuunis ni qaqqabaa akkuma ani si eege atis na eegii jechuun fedhii kiyya malee gara biyya Dubaayitti malee ani galuudhaaf baatii muraasatu naafe. Abbaan manaan koo garuu Dubaay jira. Sa'aatiin daa'ima gaariitti argachuu danda'u anaaf immoo amma. Anaan ganamaaf galgala yaadni kun yaaddoo natti ta'ee akka soogiddaa na yaasee na fixuu fi mee obboloonni koo maalaa godhu ani dubartiidha. Abbaan manaan koo biyya hambaa deemillee maaltu akkas mudatu beekuu hin danda'u. Yeroonni hedduun biyya hambaa deemanii haadha manaa isaaniirraa yaada isaanii jijjiiru. Anaafis sodaan kiyya kana yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan iftuu Kwaataararraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
Yoo yaashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi'aatewichaa guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenya iftuun Kaataar irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sanarraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjaboo obboleettii keenya gargaaru akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf hin qabadhee dhiyaadillee kana fakkaatti. Hanga yoonaatti nuuf fetoon jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee chaanaalli kun guyyaa guyyaatiin qophii akkasii akka inni qopheessuuf akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti nuuf fetoon jedhiin laayikii fi sheer gochuun kan na waliin turtan hundumaa guddaa isiniin galateeffadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argattatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomiti. Galgala yookiin immoo naannoo sa'aatii tokko booddee seenaa jireenyaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.